maal seeti Arafaat ina na bira deddeebi'u jira لا deddeebuutti hin jiru. hayyee tokkoffaa ispiidiin deemaa jirta dhagee ispiidiidhaan deemaa jirta ispiidiin deemini suuta deemi laannaa siin jee miidiyaan sirra fayyadamaa jira ati miidiyaatti fayyadamaa hin jirtu oofta deema ammas namni siin jee waan sun siin jee abduu akkas jee keessaa bahi tokko kana jee lammaffaa fatiin waan fedhe yoo siin jeellee siif ta'ee jira namni waan namaa godhe ni dubbataa hiijatte inni ganamaa galgala yoo dubbatees waraqaa barreeffatee addarra barreeffatee micootanaaf waa godhe jee yoo dubbatees haqa qaba dubbatullee rakkoo hin qabu humaa yoo dubbateellee sin arrabsin sin xiqqeessin dhaggeeffadhu as biratti waan hubachuu qabdu osoo si xiqqeessee jiraate ati moo kana naa godhe kana keessaa rakkoo qabdu isa si biraa miti akka siitii miti akka oromootti galata qaba siif godhee jira siif ta'ee osoo si dubbate namni waan takka si godhee si tumullee jechuu fakkeenya siin jira akka itti guddannes akka itti dhufnees akka si beena namni waa namaa godhe yoo nama tumeellee rabbumaa fi hawaasaa fi uummatatti dhiisa si galee ati deebisu maa'uu jala deebisuun qabdu ganamaa maa gastii banateeti miti an amma isaatu dubbatus ani dhageenya wa dhugaa yoo dubbanne ani ajandaa akkanaa keessa sin seenu mana banatee ganamaa galgala arafaatiif godheen jira yoo jee tokkoffaa waan ati hubachuu qabdu rakkoo san keessaa si baasee jira moo sin baasne arafaati ya lubbu si baasee jira miti maayikii dhaggeeffadhu qoy dhaggeeffadhu deebisaa qofa aduun achi Somaalee san keessaa mucaan kun si baasee moo sin baasne dhaggeeffadhu na baasee jira ani maal jechuu barbaade mutu magalee lubbuuti yalaan qoy si dhaggeeffadha si baasee jira mi ati wanti ati ilaaluu qabdu si baasuu san qofa namni yoo si arrabs waan fedhe siin jees rabbitti dhiista fakkeenyaaf siin jee yoo ani si mucaa si arrabsullee nagarree garuu akka dubbitti gaafa dubbatan nam tokko gaafa waa si godhee abbaan si godhe sun ganamaa galgalatti dubbataa oleehu namni sirraa dubbatu hin jira fakkeenyaaf ijoollee Arsii haa taatu Wallaggaa haa ta'u Harargee haa ta'u mucaa ati sirrii hin jirtu micootanaaf goote garuu maaliif akkana gootaa jaanii ittiin dubbatan osoo inni badii qabaate garuu badii guddoon si bira jirti jechuudha. Oguta akka muut godhadha. Saniifuu miidiyaa akka gaafa dura dhufte yoo amma laalteef dura dhufte tokko miti ati gaafa dura dhuftu nama kumsiin yoo koofaltee waa hedduu hojjechuu dandeessa sila. Mana madaamuu baatee beeksisa adda addaa Duubaay keessatti waan adda addaa hojjechuu dandeessa silaa jechuudha. Osoo jabaattee deemte. Saayidiin taane seentee usteetuma waan namni ijoollee xixiqqoon siin jettu jala hin fiigin obboleettiiti. Akka obboleettiitti sii malalan. Ani ijoollee Oromoo takka hundaa kutaa takkaan ilaalan nama gandummaas qabu miti hundi ni beeka. Saayidii dhiistee amma dhiifama gaafattee mi erga dhiifama gaafatte haasa'uun hin barbaachisu. Fati naasi balleessi dhiifamaa yoo ijoollee uummata Arsiitti illee hawaasa bal'aa Harargeetti illee Harargees irraa dhalattee Arsiin isteetii hundi teenya jechuudha. Dhiifama gaafattee akka duraanii keetti taphattee koofaluu malee yoo fatiin deebi'ee biyya guutuutti anaa isiif godhe jee haaseellee kalaama takka jala osoo hin deebisin callis taphattee koofaltee yoo beeksistes beeksifattee yoo mana madaam deettee mana madaam dalagadhu obboleettii koo miidiyaan akkas irratti hin fayyadamne ijoollee xixiqqoo hin dhagahiniin siin jaan hangama xiyyaana kana siin jaan waan dubbattu yoo qabaatte si dhaggeeffadha. Maayikii dubbiin tantee dhugaadha. Ani akka namaa takkaatti qarallee akkanaaf inni walitti dhiyaanne namni beeku namni hordofu inuma beeka. Maayikii wanni guddaan yoo akka fedhe godhee akka fedhe na godhu akka fedhe siifaa godhu rakkoo keessaa si baasee jira. Osoo miidiyaa guutuu kanarra siyaasee illee ati dubbachuu hin qabdu jette. Ani akka nama takkaatti dhabduudha nan beeka. Akka nama takkaatti dhabduudha. Dhaboo kiyyaan akka na qarqaarees nan beeka. So ani gaafa fakkeenyaaf na qarqaare akka inni na qarqaare yoo naaf inni amma laayifii seene nama kumaaf nama sadii taa'ee nu dhaala gaafa naaf inni taphannu jecha maal jechuu barbaade kunis hin dhufa akkana godhee fi maayikii sitti dhaga'ama ofirra dhaabi maayikii maaliif ani dhabduudha akka dhabduu ta'e nan beeka si jedhee dhabaan akka na qarqaares nan beeka dhabduudha rakkoo san keessaa na baase na baase na qarqaare galata na biraa qaba na biraa qaba. Gaafa amata dhufaa dabra durirra ibarra qofa miti durirra naaf inni wallallee wajjin jiraanneera gaafa naaf inni waltaa wallahi lazim gaafa na mana Maryamaa san jiru numaan obse malee arra dubbadhe malee numa obse laalaa meeqadhaa meeqa buqqadhe takka jedhee lama jedhu akkas godhee fi
akan nin beekanu akkan naa godhanu eenyu olitti beek namni inni Arafat gurguratu dhagee maal fakkeenyaaf akkana Arafaat jeesi qoymee guutaa gadhiifama akkana godheefiin jiraa yoo jee maaltu si aarsa waan nama aarsuu miti si arrabse naafa jee bal'aa jee natti dhagayama maayikii natti dhagayama maaliif natti dhagayama jedhi nagaafadhu gaafii naaf keessa deebisiif deebisi. Hayyee gaana dhaggeeffadhu lubbuuti jedha maaltu jira ni beektaa osoo inni ilma dhiiraati la ilma dhiiraati miti mucaan kun ilma dhiiraati osuma mucaan kun fayyaa qaba nama maraataa miti osoo ganamaa gargara naa godheef akkas godheef jee hawaasummaa nu gabbee maaliif akkana jettaa jee dubbiin fakkeenyaaf isarra ni deebite osoo akkas haja'u ta'ee jechuudha garuu ati deebisuu hin qabdu yoo waan fedhe siin jeewu kanis hin jee nama siif godhe takka yoo si kabalu si dhufeewu anaatu balleessee dhiifama ittee bira dabartee jechuudha akka itti guddanne akkas ilaal akka itti baanes akkas nama waa siif godhe tokko siif godhe rakkoo namas rakkoo si oolche rabbiif jecha yoo si godhe taate rabbiif jecha si godhuftee waan biraatiif siif godhate ati bari obsi lubbu niftanne naasoo ani hedduu haasoo hin deemu waan fedhe amma sirraan hir'isu an amma nama tokkoof waa godheef jecha yoon oole rakkoo hin qabu hanqa bal'aan naaf hadhattu ati taakkasii jee yoo hanqana narrabsinitti godhee fi waan godhe haasee bar osoo hin godhinii haase ilmi namaa cubbuu namarratti haasa osoo namni tokko abaluu waliin hin rafiin abaluu wajji raftee jee adarna wajji raftee jee haasawa namni siif godhee haasa'u miti sigalee osoo akkasiin godhin akkana na godhe jee namni maqaa nama ni balleessa ati waan laaluu qabdu kaanis dhufee yoo arrabse jabaattee dubartii jabduu taatee hojjattee beeksisaas haa ta'u mana madaamiis haa ta'u jabaattee hojjattee waan barbaade gochuu jechuudha. Gaafa dalagatee zannaxee of tahee deeme abbaan tokko itti dubbatu yoo ijoollee xixiqqoo ol galchiteetuma ganda namaa kaanis dhufee ganda namaa arrabse kunis fatiin akkas nuti waasii godhu nuti waa akkas hawaasa irraa dhalattees kabaji yoo arsiitis kabaji oromoo kutaa 11 ija tokko laali dumaa dhiisi akka ija tokko laaliti jabaadhu namni tokkummaa qabatee deeme hin kufu hundi si bira dhaabbata hundi si hojii dhaabbata dhageesseemi hawaasa irraa dhalattee illee hin xiqqeessin maaliif hawaasni ati irraa dhalattee baate nama waa godheefis ni beeka nama waa kenneefis kabajaa beeka waa hedduu beeka jechuudha hawaasni ati irraa dhalattee kanaafuu haadhoo koo jabaadhu ijoollee xixiqqoo ilaalin nama laal dubbiin gaafa nama dhufte abbumaatu gabaabsaa itti oromoon galatoomaa dhiifama naatu balleessi jettee dubbii gabaabsu akkasin goone akkastu ta'e dubbii dheeressitee gandaan namni akka wallalu namni akka walii bogoduu hin barbaachisu dubbii gabaabsuu ka danda'u sumaa fi si qofaan mallee haadha tiyya tanan siinjaa nasiyaa obbolummaati yoona aarte immoo dhiifamaa yaa. Lakkisitti naare maayikii maaliif atillee gorsa bareedaa naaf dhaamtee akka namoota akka baay'ee si kabajaa baay'ee si jaaladha kanaan durallee gastii seeneen turre gaaf tokko wayii seenee maayikii dhugaadha ani gandummallee hin beeku namallee hin tuqu namallee hin geeku fakkeenyaaf amma namni sira jiru ciisee si dhiitaa jedhan nam beeka san waa hundan hanga dandeettu qabda hanga baadhattu qabda maayikii tiyya si galee waan numa waa si godhe kanaawu hanga dandeettuu fi hanga baadhattuu fi hanga fudhattu qabda si galee bishaan mormagee abbajjeesa. Namni osoo fudhattee akkana naasoo itti ilaala amma haasawa ammaa kanaaf dhiisi bakka yoo dhiistee waati maali yoo dhiiste rakkoo jira. Maayikii Yoo dhiistee hoo. Obsa qoy naasoftaa maakinaa geessitu. Lubbuutiyya naasiin jee warra amma asirra bahee si waliin jira si maal jenna jaan warra saayidii keessi galchee nama sitti hoobalchiisu nama sirri si arrabsiisu deemu kana ofirraa dhiisu obbaleetti yaanaa siima. Saayidii hin qabatinii dhiisii ashmuurii hin barbaachisu. Bakka dhiifamaa naatu balleessee dhiifamni rakkoo hin jirre nama guddaa dhiifama nagama gaafa saa kanatti namni yoo si tume osoo silaa badiin tantee ta'uu baatteellee dhiifama yoo jette guddina kee ibsa kabajaa kee ibsa bikkaarraa dhufte kabajaa qabaachuu kan kee ibsa malee baalogumina hin ibsa yoo ati ashmuurii asirra dubbatte yoo makmaaksaan ashmuurii xuxuute bareedaa miti gabaabsi dubbiidhaan sin jechuu barbaadanii bakka nagatti haa lubbu. Maki warri darbitan qoy obsa ina softa obsa amma ufte tartiba ke egina softa wanni kuni tartiba qabaachuu qaba obsa isi Arafat maal goota seetalal tokkoffa ifama gaafatuun kee beekumsa nama beekatu ifama gaafata amma tartiba na caqasi yoo si ta'e tartiba gootee si muze Arafat
إلى لا نصر واقوتا نصر أخوت تقفى تقول نصر فاتي لا أخوت لا تقول نصر أنا قلت كوي نصر لين قلتين بقى دي سا عرفات دبين دو متى أما دبين دو متى دي سا ما كيف ليه تك عرفات عرفات إلى لا أوبسا آه، لله تنسي يبين ما تنسي garuu obsa gasti wayii keessa sergee ture ani namayyuu kana arramsallee kana mee duudallee mee Ati amma dhaabbadoon gaaffiidhaan sirraa Obsa qabaa dhaabbadhu. obsaan sibiraa qabaati obbolee. Obsa dhaabbadhu. Ani waanuma takkitti dubbachuu barbaade obboleettii xiyyaa dhiifama Ayyee jedhama. dubbadhaadha. Waan guddaa dubbachuu hin barbaanne. Micoota tana biraayee. Ayyee asirratti maaltu jira? Waan dubbatamuu qabu maakiin fixxee jirti haa galatoomtu obboleettiin teenya wanti dubbatamu hin jiru. Tokko jedhe. Obboleettii xiyyaa waan takkitti wanti akka obbolummaatti siidhaamu obboleettii akiraati waliin beeknu adda walitti dhufne argaa si beeka malee. Ati nama ta'a yoo ka jettu taate abbaan fedhe bakka fedhe kutaa fedhe nyinyi yoo jedhe afaan kee olirra kaa'e dalagaa kee dalagadhu jijjiiramuu feetaami dalagaa kee dalagadhu ka fedhe dhufee haasayaami haasaya namaatii gurran kennin السلام عليكم. ka kanaan ala wanti jiru hin jiruuti Wayi nasara. yaa'ii dhiisaatii miidiyaa irraa gad bu'iitii dalagaa teetitti kuti namaaf deebii deebisuu hin deemin namni bar gad jedhee yoo dalagate booda ol jedha. Kanaaf ani wanna haasayamu maakiin haasoftee wanti haasa'u hin jiru galatoomii waan kana dhiisiitii asumatti gadhaabii bu'iyyuu miidiyaa irraa deemi dalagaa ta'e dalagadhu yoo dandeette waan rabbi si jiraachiseen hin jiraatta. Kanaan ala abaluu akkas na godhe abaluu akkas naan jedhe ka jedhellee haa jedhu ka si godhellee haa si godhu bar namni tokko yoo si miidhe bar rabbiin biraan sin darbu sa sii ta'ullee rabbuma biraaye si miidhullee rabbuma biraaye tanuma lamaani tana lamaaniin ala hin jirtu kana waan ta'eef haasa'e ofirraa gabaabsi namallee hin komatin hawaasallee hin komatin dubbii asuma lafa kaayitii haasa'e ofirraa dhiisiitii kaayyoo ta'eetitti kuti antanuman jedhaa waan biraa waan Biruu galatoomii antana duraan dhaamsa dhaameefi mee hoggutu akka arafaat na dhaggeeffadhu akka itti reefu gastii takka irratti harkette yes na harkitee jirtaa hogguu isin biraa guyyaadhaa nu biraa halkanii anamma halkan na bira walakka isa halkaniiti hogguu reefuun tana ani dubbi maaliin siin jemma duraan hoggaa dubbiin tun dhuftu osoo dubbiin tun hin dhufin arafaat dubbadhu chalenjiini maaliin siin jee tureen gaafa dubbiin oowwituun deemtu san arra booda sooshaal miidiyaa irratti sin arkin mucaan sunis nama gataati galata biraa qaba galata sibiraayis qaba girrisaa jala kana deemee wacuufis deebisaa hin kannin tana booda jijjiirama irratti fookasti godhe jijjiirama irratti xiyyeeffadhu sagalee ta'e amma booda sooshaal miidiyaa irraa hin dhagamin siin jeemoo siin hin jenne micoo gaafa sun dat bareedaadha. Okay. Amma dubbuma abbaan fedhe namni waan fedhe haa ji'u nutilleen waan gartee fuula durarratti karoora atirra qabdurratti mee namni muutu godhadha namni amma ol seenansaa namni waan fedhe siin jechuu ni danda'a. Maal jennan yoo harranteef mucaa kanallee si arrabsiisuudha malan nama birootillee si arrabsiisuudha malan warrumarraan tana si gargare kanallee garee wati buusa malan ati amma booda sammuu teetiin jee adda addaa sitti himee waniidhaan ja'an akkumaan amma siin jechuudha jirutti hogguuna nama ganama kana hirriba irraa ka'u sooshaal miidiyaa siituutu wanni ta'ee jira jechuu ganama hoggaa hirriba irraa ka'u akkumaan siin jette amma nu bira walakkeessa halkaniiti sa'a ja'a akka Itoophiyaatti halkan irraa jechuudha amma nu bira nuti. Hogguusaniin maaliin jee dila asrii tanaa dila galgala kanaa waan keetiitu deemuudha jira niin dhufee ammaan tana siin harkadhee asirratti ol ba'e amma waan jettee dila deemuudha jirtu laal namni hoggutu akka nama arrabsa jaan abbaadhaatu sheeriif godha abbaadhaatiitu paablikiif godha maaliin siin je'ee tureen akka maduraatti karaa hin banin gorsa nama wallaahi maayikiin haa galatoomtu jecha dhugaa sittiin ati imma sooshaal miidiyaa obsaa gabaabsi haa seenullee itti gabaabsinee yaada kenninee baay'ee arafaat nama gabaabsi gaafa uti namni kun hunduu sii fi nageenya buusuuf taa'ashi nama niyyaan caqasiiti gabaabsi nu haasofsiisi obsaa gabaabsi qalama lama haasofnee bunaa. Okay bareedaadha dhaabbadhu waaniin gorsaanis maaliif si dhibdi tiyyatuun ani gorsaan isii biraa qabaafin wanni dha jaati. dubbadhu obsa rakkoon qab dubbadhu fitan Ani mustaqbala kee jijjiire ammallee ganama jirta sooshaal miidiyaan sitti fayyadamuudha jira
hoo akkaataa sooshaal miidiyaa itti fayyadamaa saraara gadin dhiisin jettee namaa ifirraachi kaayi caljiite kuma maayikii siin jette sanitti gorsi silaa isii hasan boodaa'uu ni hunafne itti fayyadamii jaan galatoon. Nasraan dubbatti umarra tolitti nu qabdi isi. Ayyee salaam alaikum yaa bizi jira wallahi xiqqaa shodhii famanaa godhe galatooma hundi keessanii Arafaat akkam jirta? Nagaa fayyaa. Fayyaa biifti beekii nuti dhimma kee obsime dhaggeeffadhu. Wallahi laadiim ani kana dura takkaa galtee kee galee akkanumatti si jaalladha Nasraa wallahi laadiim. Obsi lubbu obsime dhaggeeffadhu labboota dubbachaa na obsi laa bareedduu laa dhaggeeffadhu laa lubbuti nuti laal miidiyaa yeroo baay'ee deddeebi'aa ture Arafaat ni beektaame garuu takkaa dubbadheen hin beekaa? Okay galatoomi lubbu maaliif ni beektaa? Wanti haga irraan dubbatinii fi haga irraa nagayaan hanga Dubaay dhufte. Siigalee Dubaay yeroo dhufteeti qohaale si jijjiiramee ture. Laalaa turre viidiyoo seenaa yoo dubbachuu baadhellee. Garuu yeroo sani akka waan furmaata argattuutti namni seenee bakka sanii si baasanii jiran amma qaallee akkas jajjee dubbachuun irra hin jiru. Siigalee too achirraa baatee micoon tun qubattee janneetii yaadaan si hordofaa jira. Because ati obboleettii teenya. Gaarii ta'e malee hamtuu ta'e hin feenu. Faayuu ta'e feena malee arraba keetis hin feenu. Siigalee gaafa Soomaaliyaa jirtu Itoophiyaa dhufte. Itoophiyaa gara Dubaay dhufte. Hawwiin si faana deemaa turre yoo sittillee gabbuunee si hojii haasaa hubanne. Osoo deemnuu bakka dheedhi sanii wal diddee sin jidduu seenanii si baasanii turanii bakka amma dheeyite sanallee eegi gaafa sin coosan biraa deemte oduu ta'e hin dhageenye. Bakka amma dheeyitellee akka viidiyoo laalaa jirutti sitti hammaattee jirti. Yeroo sitti hammaatte dhimmi kan kee kun sila lafarratti namoota lafarra jiru wajji akka furmaata argatu malee miidiyaa kanarra si fiissanii jireenya keessi harkaa balleessanii namoota hundaan si wal dhorkanii akka ati mukarratti haftu tahamaa waan jirtuuf laalee mucaafetii sana sarkisee reefu waa'ee kee hojii dubbadhe sii galee walumaa galatti akkana akkas jechuun nu barbaachisu. Nuti ijoon keenya nama xiqqeessuu miti. Ganda namaa tuquu miti. Maqaa namaa attaa godhuu miti. Ati obboleettii teenyaa mee? Si gorfannee karaa si baasurra si keenyee miidiyaa irratti osoo hin taane keessaan akkaataa itti namaa wajjin yeroo biyya ambaa dhufan itti deeman si gorsuutu narra jira. Garuu fadhiin kontaatiin qabu yaada isaa arguun qaba jeetiin miidiyaa irratti dubbadhee nu jala turtee amba wanni goonu. Mucaa hanga ammaa tola si ooles haa galatoom. Sii galee bakki dheeyxee baate sanis haa galatooman. Waan tokko inni jennu hin jiru sii galee bakki amma dheeyxee wal didde sanis hanga hojii jiraatteefuu haa galatooman. Maal goona nama itti Arafaat? Amma jireenya kee akka sii fooyya'u ati mataan kan kee godhuu dandeessa. Akkami gootanii beektaa bareedduu namoota lafarra jiran achi tabeeytu. Itti dhiyaattee amala bareedaan akkuma fatii osoo waliin beekne Soomaaliyaa irraa isaa wal bartee amala bareedaadhaan wal dubbisaa Itoophiyaadhaan hanga Dubaay dhufte achi hogguu dhufte wal didaan dhufte kanatti nama biraatiin firoonfattee jireenya kee gara fuulduraatti oofuu dandeessa. Obboleettii biyyaa namoota gastiira si oofan jalan oofamin takka ji. Namoota viidiyoo dalagan deemteen dhaggeeffatin lama ji. Sadaffaa namoota waliin muufatte dhiifama gaafattee firoomsaftee tarkaanfii namoota dalagaa si keessa yoo mana kiraan qabaanne dalagaa nageessa narratti saabbadda isiniifin kafala la bar feetuniu jay feetu qabaadhu feetuniu qabaatin si galee dalagaa yeroo deemtu dura maaliin godhuu qaba koorsii namoota lafarra jiran irraa fudhattee jireenya kan kee jijjiiruu siitu dandeeyaa wanni sirraa feenu si bilbila si gorsa anis intala dubartiiti biyyaan baa jira si galee afaan akkam beekne ni beekna akkasitti hammaatu haalli ni beekna garuu miidiyaa kanarraa nuu gabbuu obboleettii qaalii si jaalanna laal namoonni miidiyaa irratti ajandaa si godhatan kuni dalagatanii dhufaniiti yeroo silaa ifii isaaniitii rafan yeroo silaa ciisanii waa janajjanan suuraa ta'e kaayyatanii gastii si fidatanii sitti gizee maasallafaa si godhachaa jiran si ol beekumsa qabaataniitii miti si ol dandeettii qabaataniitii miti si galee sirra sammuu qabaataniitii miti. Sammuu isaanii si bashannansiisaa jiran xinxiltee firraa bartee ati ara nama namni hoogganuu miti
nama jala deemuu miti. Ati nama walii qabdee namaan deemuu dandeessa Arafaat. Si galee walumaa galatti yeroo mataa keetii bashannanuuf laayifii ta'e banattu milii fi mana keebantu malee gastii namarraa isiif qabi. Viidiyoo nama dhaggeeffachuurraa isiif qabi tasirra waraaban. Feemasa taatee jirta. Wanni sirra waraabaniif waan ati feemasa taateef beekamtee jirta. Laayikii si argachuu wanni ati sirri fokus godhuu qabdu. Waan si arrabsu jiran sitti hin fakkaatin. Waan si yaadu jiran sitti hin fakkaatin. Taachuu lammaffaa laayikii sitti argachuu. Siin guddachuudhaaf si xiqqeessaa jiran. Garuu maqaa isaanii guddisaa maqaa kee xiqqeessaa jira. Meediyaan kuni sister gabbu'ii nama beenu keessaan dubbisnee kararra si keenyee dalagaatii akka dalagattu. Dheengadda Soomaaliyaa jirta. Soomaalii Itoophiyaa dhufte. Arra Dubaay jirta. Boru Ameerikaa deemuu dandeessa. Sammumatee tanaan. Fiigalee if gadi hin buusin namaaf bakka hin kennin naman dhaggeeffatin namni ati dhaggeeffattu nama sii ol jiru nama yaada gurguddaa qabu nama dalagaa gurguddaa qabu nama biyya biyyarraa biyya biraa deemaa jiru kana shariikuu danda'uu qabda. Namoota sii gadiitiin gad deebitee sammuu ta'een xiqqeessinii galatoomii ansiin jaaladha siin kabajaa. Laal bareedu biyya. Si jaaladha si kabaja wallahi yeroo hedduu laayifii tante sirra dhufa bakka akkanumatti si fada wallahi. Thank you. Sammuu bareedduu qabda dhugaa waan asitti himuu ni beektaa? Sammuu bareedduu ittiin teeshinii namaa fuudhuu dandeessu qabda. Kofli kan kee haasawni kee taphni kee dubbii hayyuu if keessaa qabda sii galee ija namaa si seeneensiyaa salaata keetis salaatii istifaara kan kee guddifadhu habiibti. Ati har'aa haadha qabeenyaa guddaa taatee namni hundi jala deemuu danda'u qaba. Dubaay jechuun biyya guddattee beeki. Ameerikaan biyya guddoo jennaa yeroo amma jirrutti Dubaay biyya guddattee if jijjiiruu irratti xiyyeeffadhu namaaf gurran kanneen namaa wajjiniin kontaatti sirriitti wal gootee sammuu walii galuu yaali. Galatoomii an kan maafiin dhufee fooloo si deebiseetiin jira bilbila siifiin barreessaa gastii namaan seenes. Ayyee si dubbisaa uummata yeroo mana heebbantu yeroo saffii qabdutti banadhu yeroo gabaabaa hordoftoota kee faamilii ta'e yaada bareedaa akka dur dabarfadhu laayif irraabati. Ayyee nasara ayyee si dubbisaa. Galatooma ijoollee teenya dubbii isinirraa hin fudhee hundi keessan galatooma ijoolleen gastii jirtan haasa'uu dandeessan. Anis xiqqoo asee sirraa bu'a. Duraan dursee akka obboleessaa kanaan durallee sitti himee tokkoffaa xiqqi shaattuu haa guddattu gatiin galata namaa beekuu qabda. Fatiin siif badii qabaateeti miti. Fatii miti ijoolleen fatii wajjin si cinaa dhaabbattee waan hunda siifixan haa galatooman jenna. Hayyummaan kee Oromoo kutaa 11 dhiifama naa go'a jechuun beekumsa. Si galeemi? Kanaaf asitti galatoomi jedha. Itti aansu'aan fatillee ta'ee abdii culullee ta'ee hunduu si cinaa dhaabbatanii Oromoon kutaa 11 si cinaa dhaabbatan namni kee badii kee barbaadu tokkollee hin jiru. Wanni ati gootu ammas ta'ee tiiktookii kanaa hojiitti jijjiiri. Si galeemi ajandaa tiiktookii namni jala si hordofu kun hundi yoo bakka hojii itti hojjatte si jala dhufu. Kanaaf obboleettiiti gatii ijoollee tanallee lafatti hin gatii hin balleessin ufillee hin tuffachiisin. Wanti gochuu qabdu fatii hojiin si araarsina. Si galeemi karaa jalaatiin si araarsina. Fatiin obboleessa kiyya na hojii bula na hojii nyaata. Si galeemire si araarsina. Uummanni Oromollee akka amma asirratti sitti aarati malee dhugaa rabbii sitti ma uummanni Oromoo kamuu garaa keessaa qulqullu sitti aaraniiti obboleettitiyya sitti aaraniiti Harargeef Arsilleen tokkoma. Si galeemire kanaaf lachuu tokkoma dhiifama sii godhani garuu ammaa booda wanni ati gootu akka obboleessaa akkasi gorsu hojiin agarsiisi yoo jijjiiramtee si argan si kabajani. Si galeemire ka asirratti feemasii ta'uu fi fatillee arrabsu sillee arrabsu nama kamuu arrabsu namni nama arrabsu nama xiqqaa ta'a. Si galeemire kanaaf ati tiiktookii kee kana hojiitti jijjiiri. Inshaallah fatiin ilma namaati namni kamuu hin dogongoraa atis dogongoruu dandeetta kabroollee dogongoruu dandeetta. Nu caalaa dammoo situ fatii beekaa wajjin wanta baay'ee dabarsiteef jechuudha. Miidiyaa kanarrattis ta'ee karaa birootiin walaasoftanii waa jijjiirtan. Kanaaf fatii wajjin ana ta'ee ijoollee biroo hin jiranii ijoollee mamaraa fatii qofaa miti hiriyoota isaa waliin inshaallah si araarsaa wanni gochuu qabdu ufillee gadi hin buusin. Nama gadi suuf hin go'ini fatiin namummaa qaba dhugaa rabbi sitti himaa nama addaati hayyuudha fatiin. Fatii qofaayyuu miti ijoolleen fatii hojii si cinaa dhaabbatan beekamtii qaban namummaa nama qabanii kanuma siin jedhaa jijjiiramii uf agarsiisi bakka hojiitti jijjiiri miidiyaa kee kana birritti jijjiiri waa tokko soo beeksistee birri guddaa fo'atta
كانوا مسي قرصة أنا بوليسي كي بوليتي يعفونا إلا فاتو إن شاء الله أول شيء أرسل تيجي وابسا عرفات ولا يا دجاج شفتوا وجولي نصر جيران نصر في مزينو جدي إننا قرصة كنا فلاتو بريدو تيا ورّي أسرّا إن شاء الله سيئا ولو متكبو آسين كبو أمو جولين تنالي كغستي بنتاني سورة سي غرانا وفار رفتان إيسا مجتين هاجراتو أمو يو دلقا كان كيرا تيي فتو دمتي يشي مشي دمتي أيه دقين نما أيه بريدو وابسا bari wanumaan sijuu wallaalee wayiti hedduudha. Waan aan dawwaltooti. Obboli ani dhiyootan achi dhufeetiin ture ati tartiiba gadhiifte waa hedduudhaan siin jeen wanni niin siin jee nama tokko laal namni nama isaa gajjiru sagalee tijjanii dhagaanti uummata keenya halkan nu bira walakka naatiin sagalee gaddeebiseetiin jira laal wanni niin an siin jedhu. Abbaan fedhe dhufee si gubbaadha haa wallisu haa dhiichisu takkaffaa gaafa sunillee an dubbii hoogutuu san keessa waaniin si bira haadheen qaba si dalagachiisna akka ajaa'iba si dalagachiisna ammoo namoota gartee sagaxee kanaa wajjiin deebisaa hin kannin mucaan sun nama galataati mucaan eenyu haa batishaa waliin beeynu nama galataati nama harka si biraa qabu laal. Nama namarra laalanii waraabeysa lafeerra laalan jaan. Kana jechuun maal jechuudha? Fira guyyaa rakkoodhaati mucaan sunis. Osoo isaa wajjinis waliin dhabne, osoo maaliinis waliin dhabne, namoota gartee maanoo si tuttuysisuudhaaf wanni ja'u kana irraa diduudha qabda. Amma akkaataan itti ganama kana dhaga'ee dhufee fi maaliif jennaan yeroo isin biraa guyyaa nu biraa halkan, yeroo isin biraa halkanii nu biraa guyyaa. Ni heerumtee maal taatee waan dila takkaatu dhufee amma dubbiin sunis hin jirtu. Harkeetiin jira amma. Wanni jira maali maantana siitiitu ummata kanaaf karaa banuudha jira. Akkamitti karaa banuudha jirta? Nama ol jiru tokko nama hundaatu hamata. Namni hundinuu ni hamata gastii. Ati yoo dhufte. Ati dhuftee. Obsa wallahi sanii wallahi dhugaadhaa. Wanni maayikiin jettellee dhugaadhaa hundinuu dhugaadhaa. Saniifuu taatee abbaan barbaades waan fedhaa jiru amma ammaa tana jechuun ijoolleen teenya argaa jirta suuraa tikeetta kaleessaaf duuba kaaniin arrabsaa jira waan namaatti sumaatiin miti dhiisee jira akkasii waan isa fayyasiin jaalladhaa umfiin godhu keessaniif hedduu galatoomaa obsaa yoo sitti tole keessaan naadha walii siin jedha waan sitti himu jira. Baay'ee okay siifiin bilbilaa. Obsaa